keenyarraa egaa waa'ee oolmaa Tigraayin eegallaa. Oolmaa Tigraayin waraanni kaabaa kuni akkuma itti fufetti jira. Waraanni kaabaa kuni akkuma itti fufetti jira. Waraanni kaabaa ammallee hiikoo hin arganne. Waraanni kuni akkuma haaluma cimeen itti adeemaa jira. Gara tokkoon warri abbuutti gara Gondar keessatti babal'atanii jiru jedhamaa jira. Gara Gondaritti babal'achuudhaanii Dabra Zabiit qabachuu isaaniiti kan dhaga'amaa jiru. Karaa gadiitiin immoo karaa Humaraatiinis waraana guddaatu gaggeeffamaa jira jedhamee jira. Asiin gadi dhufanii karaa waltiyaasii jidduu waltiyaasanii karaa Haiqifaatti waraanni warri bilchiginnaa karaa sana kutuudhaa fi tattaaffii guddaa gochaa jiru jedhamaa jira. Karaa sana kutuu fi akka achiin konkolaataan hin dabarre akka Tigraay waliin argine jecha tarkaanfii egaa kutanii kun kutee kun achitti kun asitti kutanii wal kukkutuudha. Tarkaanfii yookiin immoo baay'ee tattaafachaa jiru jedhama. Gama biraatiin immoo warri bilchiginnaa deebi'anii Kombolchaa qabachuudhaa fi gaara Kombolchaa sana qabatanii jiru jedhama. Kanaaf wanti amma deemaa jiru akka fakkaatutti isaanii akka isaan jedhanitti wanta isaan fudhatan kana gara biyya isaaniitti akka hin galchanne jedhaniiti. Egaa akka deebisanii biyya isaaniitti hin galchine yookiin gara akka muuvin goonee duraan dursee karaa sana cufuudhanii gufuutti ta'uudha akka hin dabarre godhanii achiin booda yoo darbuu didee yoo gaafa achi dhaabbatanii konkolaataadhaan wanta fe'ansanii dirooniin dhufee yookiin xiyyarri dhufee akka gubuudha kan isaan barbaadaa jiranii. Egaa walumaa galatti gubuu fi barbadeessuudha kan qabame hojii akkasitti jiru malee hojii biraatti hin jiranii. Kanaaf waraanichi ammallee kan akka isaa beekamee miti. Yeroo iddoo tokkotti warri Tigraay mo'atu iddoo tokkotti warri kunis amma tokko hin sochoosu. Fakkeenyaaf Gaashanaarraa gadi akka jirutti Gondar keessattis warri Tigraay iddoo baay'ee hagoo qabatanii warri bilchiginnaa immoo karaa Affaar irraan ka'uudhanii karaa kana cuccufuudhaaf yaalanii jiru. Kanaanis amma tokko injifannoo argatanii jiru. Kanaaf waraanichi haala kanaanii waraanichi eessayyuu hin deemu. Waraanichi achumatti hafaa. Waraana kana amma kan waraana kana kan jijjiiruu danda'u wanta Oromiyaatti keessa deemamu. Kanumaan oolmaa Oromiyaatti deemna. Oolmaa Oromiyaatiin humni Oromiyaa injifannoo argatte jedhee jira. Egaa amma akkuma isinitti himaa jirru waraana kana ammaanichi waraana kana akirasaa kan jijjiiruu danda'u waraana Tigraay yoo ta'in waraana Oromooti. Walumaa galatti kan waan biyyattii sana kan jijjiiruu danda'us waan Oromoon godhuudha. Wanta Oromoon hojjetuudha. Warri Tigraay hamma tokko dhufanii yaalanii hanga Dabra Biraan deemuu yaalanii yoo ta'in hafeefii jira. Kuni kan ka'ee tokko humna sana wallaaluu akkasumas egaa warri Tigraay teeknooloojii ammayyaa gahaa kana qabaachuu dhabu. Gara biraatiin Abiyyi kadhatees boo'ees diroonii biyya alaatii galfachuu fi isheetti fayyadamuun akka muuvimentiin isaanii yookiin sochiin isaanii akka iddoo gaariin geenye godha. Gama kanaan Oromiyaan ijoolleen keenya advaanteejiin isaan qabanii tokko Oromiyaa muka baay'eetu jira. Dirooniin immoo bakka mukni jirutti hin hojjetu. Ijoolleen keenya bosona keessa waan deemanii fi bosona keessatti dirooniin argee hin dha'u. Lammaffaa dirooniin inni guddaan kan inni dha'u meeshaa waraanaa gurguddaa fi konkolaataa malee nama dhuunfaa kana fa'aa irratti dhukaasanii yookiin dhukaasanis faayidaa hin qabu. Nama tokko lama ajjeesuun faayidaa hin qabu. Kanaaf amma kan kanatti carraa kanatti fayyadamuun ijoolleen keenya humni keenya cimuu qabaa. Kanaaf kan keenya immoo kan isaan itti duulaa jiranii warra kaadiree bobbaasanii kaadireen kunii bakka hunda deemee ijaarsa akka ijaaruu fi uummata naannoo akka
faallaa dhaabbatan gochuu irratti uummanni faallaa sana dhaabbachuu baatus sanaan alas waraana idilee hedduu bobbaasaa jiru. Kanaan har'aa keessattuyyuu beekii bilisa baasuudhaaf jedhanii karaa Asoosatiin waraana bananii ture jedhame. Asoosarraa ka'ee waraana banee beekii to'achuuf kan ture waraanni Biltsiginnaa ofumaayyuu waraanamee akka malee rukutamee duubatti akka deebi'eedha kan dhaga'ame. Sanaan alas iddoo baay'eetti Harargee keessatti keessattuu naannoo Odaa Bultumitti mana hedduu gubanii jiru jedhamee jira. Wallaggaa keessas iddoo Guutee jedhamutti waraana hamaatu gaggeeffame. Achittis waraana gaggeeffame kanaan ijoolleen keenya kaampii diinaa barbadeessuudhaan meeshaa waraanaa hedduu achii boojitee jirti. Kanaan egaa waraanni baay'eetti injifannoo argatee jira akka dhageenyetti. Ittaanee beelli Oromiyaa hammaataa jira. Beelli kuni garmalee hammaataa jira akka dhaga'aa jirrutti. Beelli kun iddoo baay'eetti miidhaa guddaa geessisaa jira. Booranatti kan horiin yookiin loonii uummataa kan du'anii 86,000 ol ta'anii jiru jedhamee jira. Daa'imman mana barumsaa deemuudhaaf gara hafuutti deemaa jiru jedhama. Kuni kan ka'e kanarraa kan ka'e beelli kuni kan baranaa qofa osoo hin ta'in bara dhufullee akka itti fufuudha kan dhaga'amaa jiru. Kana kan beelli hamaan akka gale beelli hamaan Baale keessa akka jiru akkasumas Boorana akka jiru iddoo tokko tokko akkasuma akka jiru himamuu jedhamee achi mariin godhamee daataan hundi sassaabameenii waan biyya uummanni sun rakkoo guddaa keessa akka jiru hubatamee kanaafi wanta kanaaf hubatamee kanaafi kanarraa kan ka'e jechuudha. Kanarraa kan ka'e gargaarsi gahaan yeroo gabaabaa keessatti gahuu qaba uummata kanaa. Uummanni kanaa gargaarsi hin gahu taananii uummanni kun garmalee miidhamuu danda'a jechuudhani warri gabaasa dhugaa dhiyeessaniifi ture. Haa ta'u malee mootummaan gabaasa kana awwaalee hanga ammaa otoo hin amaniin hafee jira jedhama. Mootummaan ammallee hin ganaa. Mootummaan ammallee amanee hongeen rukuteera. Hongeen uummata koo na jalaa rukuteera. Kanaafi na birmadhaa na herphaa jechuu sodaateeti kan jiru. Mootummaan kana kan sodaateef egaa obvious waraana gaggeessaa jira. Waraana kana irratti inni waraana waa'ee waraanatiin ala waa'ee loltuusaa na deeggaraa malee uummanni beela'ee uummanni yoo beela'ee iddoo biraa deemee nyaachuu danda'a yookiin maalii ta'uu danda'a jedhan Abiyyi. Kanaafi wantichi rakkisaa ta'e malee silaa furmaata hin argataan hin jedhanii. Kanarraa kan ka'e daa'imman amma torban lamaan booda mana barumsayyuu deemuu dhiisuu danda'u jedhameera. Iddoo hedduutti egaa namni waan nyaatu dhabee guyyaa 3 guyyaa 4 beelan otoo waa tokko afaaniin namni yookiin afaaniin kaa'atini oolee bulaa jedhamee jira. Kanaafi kana abbaa hin qabnu uummanni addunyaa egaa warri biyya alaa jirtan kuni gargaarsa gahaa akka gootaniif asumaan isin gaafannaa. Oduun keenya ilaalu piiphinii qeerroonii deebi'ee nu guraara jedhanii sodaachaa jiru jedhamaa jira. Kana egaa kana marii isaanii irratti kaasanii jiru. Marii isaanii amma sadarkaa garagaraatti dura gara kaabinee keessatti ka'ee amma deebi'ee naannoottis gaafiin yookiin waan akkasii akka dhiyaachaa jirudha kan dubbatamaa jiru. Kanaafi abadanii qeerroon deebi'ee nutti ka'ee jennaani achiin booda bannee jirra. Akkuma wayyaanee balleesse nus nu balleessuu danda'a jedhanii sodaachaa jiru. Qeerroon deebi'ee kan hin ka'a jedhamee sodaatamee keessattuyyuu ergaa
gatiin boba'aa kuni dabaleen booda jireenyi garmalee hammaatee jira. Jireenyi garmalee hammaatee waan jiruufi jiruun jechuudha qaala'ee jira. Jiruun waan qaala'ee jiruufi dargaggoonni hedduunis hojii dhabanii waan jiraniifi kanaafi kana caala maaltu dhufuu danda'a jechuudhani. Ijoolleen wal waamtee hiriira bahuu dandeesse achiin booda akka bara 2016-17 sana ta'ee jennaani homtuu wanti eeggannus homtuu wanti hafus hin jiru akka durii sanaa wanti nagaadhaan gadhiisnee yookiin nagaadhaanii akka isaan hiriira gaggeessan goonee argannus hin jiru baay'ees nu rakkisaa jiranii jiru. Kanaafi egaa akka isaan dubbatanitti ammumarraa jalqabee qophiin godhamuu qabaa. Qophii gahaa goonee qeerroon akka deebi'ee ijaaramee hundee keenyan buqqisnee ammumarraa qophiin godhamuu qabaa jedhanii mari'atanii jedhanii. Ittaanee waraana kaabaa kan jalqabe Abiyyi jedhamee jira. Egaa har'aa New York Timesiin baasee jira. New York Timesiin waan bareedaa waan ajaa'ibaa baasee. New York Timesiin waan bareedaa waan ajaa'ibaa kan inni baasee. Duraan dursee Abiyyi biyya Eritiriyaa wajjin walii galuudhanii kan Tigraay weeraruu jalqabanii jalqabumaa akkuma aangootti dhufee Isaayyaas wajjiniin araaramanii jedhamee jira. Ergasii asii egaa kan ifa ta'e qofa yeroo 12 ol wal arganii ifa kan mootummaan ibsee jechuudha. Haa ta'u malee sanaan alas yeroo baay'ee deddeebisee wal arguu danda'a wal argaa ture. Dhokateeffaa Finfinnee dhufaa ture akka gaazexaan kun ibsutti yeroo tokko tokko nama tokkotti iyyuu ni himamu warra aviyeeshinii qofatti himamee achiin booda xiyyaarri isaa hin dhufaa achi konkolaataan addaa ramadamee fi achiin booda gara masaraa deemee Abiyyi wal argaa achi waan barbaadu mari'atee deema. Abiyyis akkasuma gochaa ture jedhanii. Kanaaf erga sana godheen booda Nobel Prize argate. Nobel Prize gaafa argate jedhu waraanni hin jiru jedhee ture. Waraana jechuun balbala azaabatii jedhee jira. Akkas jedhee deebi'ee egaa waraanumatti galee inni iyyuu mataa isaatiin. Egaa kuni Nobel Prize argachuun isaa waan ergaa dogoggoraa dabarseef yookiin kenneefi hubannoo dogoggoraa kenneefi jedha. Abiyyi durumaayyuu inni beekaa akka ta'ee fi inni cimaa akka ta'e inni nama hunda caala akka beekumsa qabuu fi dandeettii addaa qabu godheeti kan ilaalu. Akkasitti kan inni of ilaalu akkasuma isa qofa miti. Egaa erga Nobel Prize argateen booda immoo namni akka koo beekumsa argate beekamtummaa argate hin jiru. Addunyaa guutuutu na jaalata. Addunyaa guutuutu na dinqisiifata. Kanaafi ani furmaata addunyaayyuu of harkaa hin qabaa jedhee amanaa ture. Kanarraa kan ka'e egaa Nobel Prize'n kun erga kennameen booda namni aga koo beekamu hin jiru jedhee. Kanaaf akka inni jedhetti gaazexaan kun jedhutti Septembarii keessa yookiin fulbaana walakkaa keessa zuumiidhaanii karaa viidiyoo konferensiidhaanii hooggantoota naannolee himatee argee jira. Hooggantoota naannolee karaa saniin karaa virtual meeting tini erga walitti qabeen booda itti himee jira. Waraanni Tigraay fi nu gidduutti banamuun isaan oolu gaafa waraanni kun baname waraana kana opereeshinii guyyaa 3 qofa gaggeessinaa. Guyyaa 3 hanga 5 keessatti opereeshinii kana xumurree hooggantoota juuntaa yookiin hooggantoota Tigraay achirraa darbannee hin deebina. Rakkoon tokko hin jiru. Kanaafi opereeshinii gabaabaa keessatti deebinaa jedheeti kan inni yaade. Egaa amma darbatee deebi'uu miti ofiifiyyuu irraa darbatamuu fi kanaan gaazexaan kun akka himutti Jeneraal Adam Mohammadis kanatti ka'ee jedha. Kan warra Amaarati namni kuni. Egaa innis kan inni ka'ee fi waan mormee fi
waan waraanicha mormee fi yeroo sanitti namni waraana morme hundumtuyyuu ari'amaa ture nama tokkoo fi yaadni fi akka hin kennamnee fi carraan hin kennamnee fi jedha. Kanumaan oduu ittaanutti deemnaa. Oduun ittaanu Jawaar faa ni bahuu jedha. Oolmaa mana murtii isinitti himna. Manni murtii egaa har'aa waa'ee Jawaar faa irratti mari'achaa oolee jira. Dhimma isaanii ilaalchisee murtii kennamee jira. Murtii namni tokko kennamee jira. Murtiin kenname kuni kana duraa Jawaar faa gaafa dhaddachatti dhiyaatanii abukaatoon isaanii haguuggaa duuba dhaabbatanii akka dhiyaatanii kan jedhu kana durasii ilaallee kun hin ta'u jennee jirra. Ammasii kun hin ta'u kuffisnee jirraa jedhanii jiru. Kanaafi ammaanichi dhimmi akka qaalluu golga duuba ta'anii argitee waliin jedhanii fi gaafa akkas akkasii jedhanii waanuma lafaa uumame sana odeessuun akka eenyuyyuu hin fayyadne itti ibsanii jiru. Kanaafiyyuu fuulduratti haguuggaa duuba otoo hin ta'in jira jechuudha wanti kuni. Sana malee akka isaan jedhanitti akka amma dhagaa jirrutti kan biraa kan gaafatamee isaan mana murtiitti hin dhiyaatu moo hin dhiyaatanidha. Kan ammoo jarri lamaanuu warri hin dhiyaatu jedhanis warri hin dhiyaatan jedhanis ragaa isaanii akka dhiyeessatanii gaafatamanii jiru. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti mana murtiitti tarii deebi'uu dhufuu danda'u. Hinii kama jedhamee oduun odeeffamu tokko jira garuu oduun kun dhugaa ta'uusaa wanti mirkaneeffannee hin jiru. Haala namoota baay'ee gaggaafannee jirra. Namoonni gaggaafannee lakkii sobaan jechaa jiru. Haalli waan sana haalumti akka yeroo kanatti gadhiifaman godhu hin jiru. Wanta baay'ee nama egaa biyyattii kan bulchaa jiru warra Amaaraati. Warri Amaaraa biyyattii bakka bulchanitti Jawaar gadhiisu jennee hin amannu. Hooggantoota siyaasaas gadhiisu jennee hin amannu. Kanatu jira. Gama biraatiin gamtaan Afrikaa yeroodhaa fi gara Naayiroobii haa deemu jedhamee jira. Kanaanii Naayiroobiin gamtaan Afrikaa dhufee harka bal'iseen fudhadhaa jettee jirti. Egaa biyyoonni hedduun kana kan isaan hawwaa jiranii otoo jennu gamtaan Afrikaa Finfinnee akka ta'u durii jalqabee dippiloomaasiin guddaatu godhamaa ture. Karaa dippiloomaasii biyyattiin ajajjee sanaan alas wanta baay'eetu qabeenya baay'ee achi qabaa. Fakkeenya fi heerkwaartarii isaanii qarshii miliyoona 100 doolaara miliyoona 100 chaayinaan hojjette. Kanaafi chaayinaan hin kasaarti jechuudha wantichi gara Keeniyaatti gaafa deeme. Kanaafi chaayinaa garmalee miidha wantichi. Isaanis kan jedhani yeroodhaaf malee guutumaan guututti miti. Yeroodhaaf waraanni kuni akka malee itti deemaa jira. Waraanni kuni akka malee ta'aa jira. Kanaafiyyuu hojjettoonni keessanii haa ba'anii jedhaniini Keeniyaanii namoota baqattootaa fi keessattuyyuu warra Afrikaa Yuuniyeenii keessa jiranii yookiin hojjetanii akkasumas dhaabbilee idil-addunyaa hedduu simachuudhaa fi qophiirra jirra. Waan tokko rakkoon hin jiru. Kanaafi haa dhufanii jettee jirti. Inni oduun keenya dhumaa mootummaan Abiyyi mootummaa gamtooman balaaleffatee jira. Mootummaan gamtooman egaa keessattiyyuu mirgi namaa manni marii mirga namaa gaafa jimaatatti ta'a. Gaafa jimaataa sanii biyyoonni gaafatanii fi biyyoonni biroo kan miseensa hin ta'inii argamaniiti dhimma kanarratti mari'atu. Kanarratti egaa warri bilchiginnaa mirgi namaa kuni mirguma namaa ta'uusaa yookiin immoo kan UN ta'uusaa isa shakkinee jirra.
Maaliifii waan hundumaayyuu qixa laaluu otoo qabu otoo qixa laaliin hafee jedhanii jiru. Kanaan warri Tigraayii iddoo baay'eetti miidhaa gaafa geessisan jedhanii yeroo gabaasnu hin argine yeroo biraammoo yeroo sana qofa otoo hin ta'in UNESCOon yoo Laallibalaan qabamtu Laallibalaan waan garaagaraa qabeenyi biyyattii sanaa qabeenyi aadaa gaafa barbadaa'u UNESCO waan tokko hin jenne jedhanii jiru. Sana malees WHO'n homaa wanti inni dubbate hin jiru. Hospitaalli Dasee gaafa saamamu wanti garaagaraa gaafa saamamu namni tokko waan tokko kan jedhe hin jiru.